Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa oduu dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Itiyoo Telekoom kuufama tajaajilaa isaa adda baafaman irratti taarifa dabaluu beeksise. Mootummaan naannoo Oromiyaa haleellaa humnoota finxaaleeyyii faannoo godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa maqsuun nageenya uummataa waaraa mirkaneessee afuuraa akka nu fudhachiisu feenaa jiran jiraattonni. Daa'imman 14 dabalatee lammiileen Itoophiyaa 2000 ol Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'aniiru jedhame. Saffisa baaburaa Itiyoo Jibuutii sa'aatiitti gara kiiloomeetira 120 guddisuuf hojjetamaa jira jedhame. Artistoonni Oromoo murnoota bilisiginnaan ajjeefamaa turanii fi ammas ajjeefamaa jiru kan jedhuu fi gamtaan Arab Emiroototaa buqqaatota baha Afrikaa keessa jiran gargaaruuf kan oolu tumsa maallaqaa doolaara 8 arjoomuuf kan jedhu yoo ta'u, hordoftoota keenya kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan saabskraayib gochuun yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan nu beeksisaa jechaa oduun of harkaa qabnu bal'inaa isaa isinitti himna. Itiyoo Telekoom kuufama tajaajila isaa adda baafaman irratti taarifa dabaluu beeksise. Muddee 29 bara 2025 dhaabbanni Telekoom mootummaa Itiyoo Telekoom kuufama tajaajila isaa hedduu irratti gatii dabaluuf murteessuu beeksise. Dhaabbatichi murtee kana kan fudhate baasii hojii fi kaapitaalaa dabalaa dhufe akkasumas dhiibbaa dinagdee maayikiroo bal'aa biyyattii keessa jiru akka sababaatti eeruun ta'uu ibseera. Ibsa har'a baaseen Itiyoo Telekoom sirreeffamni taarifaa kun xiqqaa ta'uu hubachiisee haalli dinagdee qormaata keessa jiraachuu fi baasiin dhaabbatichaa tajaajila kennuuf bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf baasuu dabaluu isaatiin wal qabatee murtaa'uu isaa ibseera. Dhaabbatichi fooyya'insa gatii kan itti fufiinsa tajaajila isaa eeguun murteessaa ta'uu akkasumas babal'ina telekoomii fi bu'uuraalee dijitaalaa akka biyyaatti itti fufee jiru deeggaruuf kan kaayyeffate ta'uus addeesseera. Itiyoo Telekoom akka jedhetti daballiin gatii paakeejii tajaajila tokko tokko irratti taasifamu dhiibbaa maamiltoota irratti akka hin uumneef tarkaanfiiwwan of eeggannoo fudhateera. Tarkaanfiiwwan kunneen keessaa fayyadamtoota teeleebirriif onnachiiftuu fooyya'aa dabaluun kan eerame yoo ta'u, hir'inni bittaa kuufama dhibbantaa 10 ture gara dhibbantaa 20tti akka guddate ibsameera. Dhaabbatichi dabalataan gatiin kuufama tajaajilaa 38 kan yeroo baay'ee itti fayyadaman akka jijjiirame ifatti ibseera. Akkasumas kuufama fayyadamtootaa galii gadi aanaa qabaniif qophaa'an kanneen akka paakeejii birrii 1 fi birrii 2, birrii 5 fi kuufama sa'aatii 1 sirreeffama taarifaa haaraan keessa akka hin jirre mirkaneesseera. Kuufama addaa barattoota, barsiisotaa fi qaama miidhamtoota irratti xiyyeeffatanis saffisa haala ammaa duraatti akka itti fufan Itiyoo Telekoom ibsa isaa keessatti hubachiiseera. Kunis tajaajila Telekoom hawaasi bal'aa hundaaf qabamaa akka ta'uuf tattaaffii dhaabbatichaa taasisaa jiru kan agarsiisu ta'uu ibsameera. Itiyoo Telekoom daballiin gita tajaajilaa kuufamaa kun kenniinsa tajaajilaa qulqullina qabu itti fufsiisuuf akkasumas investimentii bu'uuraalee dijitaalaa babal'isuuf barbaachisaa ta'uu ibsuun murteen kun guutuu biyyattiitti tajaajila dijitaalaa bal'inaan akka argamu taasisuuf bu'uuraa ta'a jechuun dhaabbatichi ibseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa haleellaa humnoota finxaaliyyii faannoo godina Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa maqsuun nageenya uummataa waraanaa mirkaneessuuf afuura akka nu fudhachiisu feenaa jedhan jiraattonni. Opereeshiniin amma jalqabame duula tuttuqanii dhiisuu akka hin taane jiraattonni mootummaa gaafataniiru. Jiraattonni hundee miidiyaatti yaada isaanii kennan mootummaan duula amma finxaaleeyyii irratti jalqabe itti fufee haala nageenya uummataa waaraan mirkaneessee irra ga'u qabaa jiran. Humna finxaaleessa faannoo akka deebi'ee sodaan nageenyaa uummataa hin taanetti tarkaanfii irratti fudhachuu akka qabu himaniiru. Duula jalqabame milkeessuuf poolisoonni Oromiyaa fi milishoonni uummataa waliin qindaa'anii akka socho'u qaban kan dubbatan jiraattonni uummanni naannawaa sanaa waan sirriitti beekuuf humnoota aantummaa sabaa qabanii fi eeruu fi deeggarsa barbaachisaa gochuun humnoota finxaaleeyyii faana dha'anii naannicha akka qulqulleessan hubachiisaniiru. Rakkoo guddaan kan biraa seeliiwwan humna finxaaleessa faannoo caasaa mootummaa aanaalee fi godinaalee kanneen keessa daatanii kan jedhan
Namoonni yaada kennan mootummaan Oromiyaa caasaa mootummaa naannawaa sanaa gadi fageenyaan sakatta'ee akka qulqulleessu qabus gaafataniiru. Poolisoonnii fi milishoonni wareegamaa akka jiran akkasumas hidhattoonni finxaaliyyii faannoo akka miliqanii taasisan kan jiru eeruu seeliiwwan faannoo waajjira mootummaa keessa taa'anii hidhattoota faannootiin dursanii gahaa jiran akka ta'e himaniiru. Kana malees qubattoota keessaa warra hidhattoota faannoo waliin hidhata tolfatee da'oo ta'etu jira jedhan. Warra kanas mootummaan sirriitti qoratee seeratti akka dhiyeessu jechuun gaafataniiru. Hidhannoo meeshaa waraanaa deeggartoota faannoo irraa hiikuun akka barbaachises itti dabaluun hubachiisaniiru. Daa'imman 14 dabalatee lammiileen Itoophiyaa 2,000 ol Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'an. Muddee 29 bara 2025 Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Itoophiyaa lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessatti haala yaaddeessaa keessa turan 2,361 torbee darbe keessatti gara biyyaatti deebi'uu isaanii beeksise. Lammiileen biyyaa kun bararrii xiyyaaraa marsaa 11 gara biyyaatti kan deebifaman yoo ta'an, isaanis dhiirota 2,216, dubartoota 131 fi daa'imman 14 ta'uun ibsameera. Kana malees kanneen gara biyyaatti deebi'an keessaa 117 namoota umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'uu ministeerichi beeksiseera. Lammiileen kun ofirra deebisuun kan qaama duula biyyaalessaa mootummaa Itoophiyaa Saawud Arabiyaa irraa lammiileen gara biyyaatti deebisuuf adoolessa 5 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ifatti jalqabameen yoo ta'u, hanga ammaatti lammiileen Itoophiyaa 34,000 fi 34,000 ol gara biyyaatti deebi'uu isaanii eerameera. Akkasumas mootummaan Itoophiyaa qooda fudhattootaa fi michoota dhimma ilaallatu waliin qindoominaan hojjechuun lammiileen gara biyyaatti deebi'an bakka tursiisaa qopheessuu fi deeggarsa barbaachisaa ta'e kennuuf tattaaffii cimaa taasisaa jiraachuu ministeerichi hubachiiseera. Saffisa baaburaa Itiyoo Jibuutii sa'aatiitti gara kiiloomeetira 120tti guddisuuf hojjetamaa jiraachuu himame. Saffisa baaburaa Itiyoo Jibuutii sa'aatiitti gara kiiloomeetira 120tti guddisuuf hojjetamaa jiraachuu ministeerri geejjibaa fi loojistikii beeksise. Ministeerri deetaa ministeeraa obbo Bariyoo Hasan akka jedhanitti sararichi durumaanuu sa'aatii saffisa kiiloomeetira 120 akka qabaatu taasifamee hojjetame. Ta'us sababa rakkoolee nageenyaa fi gochoota hamaan naannichaatti mudataa tureen saffisni imaltichaa sa'aatiidhaan gara kiiloomeetira 40tti gadi bu'ee turuu yaadachiisaniiru. Hojii qindaa'aa eegumsaa fi hordoffii dhimmoota wajjin raawwatameen saffisicha gara kiiloomeetira 60tti guddisuun danda'ameera jedhan. Yeroo itti aanutti saffisa imalaa kana gara kiiloomeetira 120tti guddisuuf tattaaffiin taasifamaa jiraachuu eeraniiru. Kana boodas saffisa geejjiba baaburaa Itiyoo Jibuutii gara sa'aatiitti kiiloomeetira 120tti ol guddisuuf kaayyeeffachuu deetaan ministeerichaa kun ibsaniiru jechuun PI'n gabaaseera. Artistoonni Oromoo murnoota bilisiginnaatiin ajjeefamaa turanii fi ammas ajjeechaan artistoota irratti fuulleffate mootummaan harka wayyaa jalaan quba qabaa jedhan qeerroon bilisummaa Oromoo. Muddee 29 bara 2025 qeerroon bilisummaa Oromoo akka jedhanitti mootummaan bilisiginnaa artistoota koomeediyaanotaa fi moodeelistoota adamsee ajjeesaa jiraachuu qeerroon bilisummaa Oromoo yaada isaanii miidiyaalee hawaasaa garaagaraan ibsataa jiru. Weellisaa Girmaa Kaasaa guyyaa kaleessaa Shaggar kutaa magaalaa Furii hoteela keessatti ajjeefamuutu dubbatamaa jira. Weellisaan kun weelluuwwan afaan Oromoo dhageettiif tolan hojjechaa akka turee fi sichis hojii aartii jabeessuuf nama haamilee qabu ture. Garuu waan silaa hojjechuu qaburraa hanqifameera jedhame. Weellisaa Ola Deemaan kun weelluuwwan dhama qaban kanneen gurra uummataa ga'ee ture keessaa mata dureewwan sirbootaa kan akka Imalli, Kuush Afrikaa, Hawaayyummaa fi kan biroo hojjetee ture. Sababa ajjeefamuu weellisaa kanaa ammaaf gadi fageenyaan beekuu baannus harka namaatiin akka lubbuun isaa darbe waayillan isaa dubbataniiru. Maatii fi firoottan aartisti Girmaa dabalatee jaallattootaa fi hiriyoota isaa hundaaf maqaa hundee miidiyaan jajjabina hawwinaaf.
Gamtaan Arab Emireetotaa buqqaatota ba'a Afrikaa keessa jiran gargaaruuf kan oolu tumsa maallaqa doolaara miliyoona 8 arjoomuufii jedhame. Dhaabbanni gargaarsa Gamtaa Emireetotaa Arab jaarmiyaa gargaarsa namoomaa Noorweejiyaan Ruufiich Kaawunsil waliin buqqaatota ba'a Afrikaa keessa jiran gargaarsa dhiyeessuuf waliigaltee mallatteesse. Gargaarsi kun biyyoota buqqaatota simatan kanneen akka Itoophiyaa fi Ugaandaa keessatti hawaasa buqqaatota qobsisan deeggaruufis ni oola jedhamee jira. Waliigaltee kana hoogganaan loojistikii dhaabbata gargaarsa Gamtaa Emireetota Arabaa Raashid Salaam Al-Shamsii barreessaa jaarmiyaa gargaarsa NRC Jaan England waliin bakka Noorweeyitti ambaasaadaroota Gamtaa Emireetota Arabaa Fattamaa Kamis Salaam Kalfaan Al Mazrooyi argamanitti waliigaltee kan mallatteessanii kan jiran. Akkaataa waliigaltee kanaattiinis Gamtaan Emireetota Arabaa biyyootan buqqaatota qobsisan kanaaf gargaarsa doolaara biiliyoona 8 akka dhiyeessitu eeramee jira. Wayita kana United Arab Emirates buqqaatota ba'a Afrikaatiif sababa goolama deemaa jiru qe'ee baqatan akka itti fuftu ibsuu miidiyaan Gulf Today gabaaseera. Kabajamtootaa fi jaallattoota hundee miidiyaa hanga dhumaatti waan nu hordoftaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo irraa qopheeffanne kanaa gammaa ture. Hanga odeessa biroo walitti deebinutti nagaatti.